Turkiin loltoota kurdootaa irratti lola jalqabde itti fufuuf dhaadatte mataa oduu tattamoltan kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed har'a paarlaamaa keessa gaaffii dhiyaateef deebii kennaniiru. Oduu keessatti itti deebina. Waldaalee misooma bunaa irratti hojjetanii fi maallaqni qarshii biliyoona 15 kennamuuf karoorfamuun ibsameera. Ayyaanni Irreechaa dhuma torban darbe Dooshaa keessatti ayyaaneffatameera. Maraafuu hamma dhuma sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa guutummaa oduuf gara Tujubeetti dabarra. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed dubbii har'a paarlaamaa Itoophiyaa irratti dubbataniin waan biyya nagaa dha'u dinagdee biyyaa akeekkachiisa miidiyaa biyya keessaa hojii hidha abbayyaa wanti dhaabu hin jiru ka jedhuuf mata duree hedduu irratti dubbatan Iskindar Fireewut ergee soraa dhiyeessa. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ardhaa mata duree akka irratti wagaafataniitiin paarlaamaa deebii kenne. Masriin hojiidha abbayyaa irratti Itoophiyaan yaadaan wal dhaquutti hin jirtu. Dr. Abiy fi pirezidaantiin Masrii tan irratti walaasaa'uu fi kora Afrikaa fi Raashiyaa irratti wal mari'achuuf kurfoo jiran. Akka muummeen ministeera Itoophiyaa jedhetti hojiidha abbayyaa Itoophiyaaf Masrii fi Suudanilleen hojiin Itoophiyaan hojjechuu jirtu Masrii fi Suudanillee waan miidhu tokkollee hin qabu. ተከዜን ስንሰራ በጣም ብዙ ጩኸት ነበር። ግቤ 3 ሲሰራ ጎረቤት ሀገራት ብቻ ሳይሆኑ ዩኒስኮም ጩኋል። እዛም ያደርቀው ነገር አለ፣ እዛም ያፈርሰው ነገር አለ። ታታችኛ ተፋሰስ ሀገራት አከን ጀዳ ኢዳ አባያ ጋፊዳ ላጋ ተከዜ ሆጀኑ ጉዶ ኢያን ናማ ኦሎታ ቆፋ ሚቲ ዩኔስኮ ለንን ኢይት ጋፋ ግቤ ሰደሶ ሆጀኑሌ አከኑም ኢያን waliin iyyaanillee ammallee sunumatti jiran adoo hojii tanallee akkuma gibee hojjanne kaan dafneet hin finde akkan fantaatu paarlaamaan tan itti herreguu malee jedha karum nagaatiin hojjanna wanni hidha abbayyaa hojjechuu nu dhoowwa tokkolleen hin jirtuu jedha. Waan muummeen ministeera Itoophiyaa kor paarlaamaa irratti deebiitti kenna keessaa tadhibiini waan warri miidiyaa ofii qabuutiif ka biyya laati. Akka jechisaatti miidiyaan agi tokko nagada birrii gosaatii fi amantiitti jira. Tana taanaan mootummaan jarhan hin daballee jedhee jabeessee dubbate. የብሮድካስት ባለስልጣን የነበረውን የተቀየደ ሚዲያ ነርካን አባን ታይታ ታምሳስ ቢዮሌሳ አዶ ሁጂ ሚዲያ እንራክሲንዩ ሴራን አሞ ሆጀቺሱ ማለ ኢሳኒን ለሚ ቢያላ ሚዲያ ኬሰን ቀብደን ኢሳኒን ፓስፖርት ኢትዮጵያ እንቀምነ ሚዲያ ኬሰን ቀብደን ጋፍ በልና አስተባቻ ጋፍ ሊፖ አሞ ቢቴሰኒት ኑራገልተኒትን ሁጂ ሚዲያ በልሱፍ ኑራገልተን ሁጂ ሚዲያ በልሱፍ ኦሱት ጅር ረኮ ኢትዮጵያት ዱፍቴፍ ጀነቲን አሞ አፋን አማራለ አፋን ኦሮሞለ ዱበዱ ተርካምፊ ፉደን ማለ አክንቴን ቀልቢኑ በዳ ኑ laf dhibii hin qabnu tanum qabna yoo karaa nagaatiin hojjettan ta'uu baannaani nagadaa fi hojjannaa nagadaaf hin dhiifnu nagaaf demokiraasii ta'een rakkoo keessa hin buufnu jedha. Taatullee muummeen ministeera miidiyaa warra paaspoortii biyya alaa qabu katti gaafatamaan hojjetan jedhe kan irratti diidessee miidiyaa maqaa dha'ee hin dubbanne. Pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan har'a pirezidaantii Raashaa Vladimir Putin waliin wal arguudhaan tarsiimoo waraanaa daangaa Turkiif Siiriyaa irraa laalchisee mari'atanii jiran. Erdogan yoo loltoonni kurdootaa utuu yeroon walii galtee lola dhaabiinsaa hin dhumatin naannoo sana dhiisanii hin ba'an ta'e lola kan itti fufan ta'uu dhaadatan. Erdogan akka jedhanitti loltoonni kurdootaa 800 ta'an naannoo daangaa kibba Turkii jiru dhiisanii ba'aniiru garuu kanneen 1300 ta'an hafanii jiru jedhan. Hooggantichi Turkiitti dabaluudhaan kan walii galtee lola dhaabiinsaa guyyoota 5 jaarsummaan gidduu seente Yuunaayitid Isteets waadaa seente ba'uudhaan loltoota kurdii gamasee akka hin baane yoo hin godhin lola keenya murannoo cimaadhaan bakka dhaabne irraa itti fufna jedhan. Waliigalteen sun har'a halkan sa'a 10 irratti yeroo kennameef dhumata. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp qorannaa aangoo irraa kaafamuu manni maree bakka bu'oota uummataa dimokiraatotaan durfamu irratti geggeessaa jiru fannisanii ajjeesuu kan seenaadhaan warreen olaantummaa adii leellisan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa gadi qabuuf itti fayyadaman waliin wal fakkeessan. Riippaabilikaanonni martinuu fannisanii ajjeesuu amma argaa jiran kana yaadachuu qabu jechuudhaan ergaa Tiwiitarii har'a ganama maxxansaniin ibsanii garuu ni injifanna jedhan. Yaadi falmisiisaan Tiraamp dhiyeessan kun battala seera tumtoota dimokiraatotaaf yoo xiqqaate riippaabilikaanii tokko biraa qeeqa dhaqqabsiisee jira. Miseensa mana maree kan ta'an Keeren Baas ergaa Tiwiitarii sanaaf deebii innaa kennan adeemsa heera biyyaa tooftaa gara jabinaa biyya kana keessatti uummata akka kootii dararuuf itti fayyadaman waliin wal fakkeessitaa jedhan.
Muummichi ministeeraa Biriteen Booris Joonsan yoo manni maree yeroo itti biyyi isaanii gamtaa Awurooppaa keessaa baatu hamma xumura baatee onkoloolessaatti murteessu ta'e filannoo paarlaamaa haaraan geggeessa jechuun akeekkachiisan. Seeratumtoonni har'a gara boodaa wal ga'uudhaan seera waliigaltee gamtaa Awurooppaa keessaa ba'u kan fuula 115 qabu Joonsan qopheessan irratti sagalee kennuuf jiru. Yoo tarkaanfiin sun raggaasifame seeratumtoonni seera guyyoota 3 keessatti sirnaan seera ba'e sana raggaasisu irratti sagalee kennuuf jiru. Joonsan wixata kaleessaa akka jedhanitti uummatiif akkasumas hoogganoonni Awurooppaa kana booda akka lafarra harkifatu hin barbaannu jedhan. Onkoloolessa 31 Biriteen gamtaa Awurooppaa dhiistee haa baatu hojii itti fufna jedhan. Kibxata har'aa ibsa paarlaamaa isaaniif kennaniin yoo yeroon murtaa'e kenname hin raggaasifamin filannoo biyyoolessaa geggeessuuf kan itti fufan ta'uu beeksisan. Muummichi ministeeraa Kaanaadaa Justin Trudeau filannoo biyyoolessaa geggeeffameen erga paartiin isaanii barcuma paarlaamaa gahaa argatee booda marsaa lammataaf biyya bulchuuf injifachuu isaanii har'a ganama beeksisaniiru. Akka gabaasa sabaa himaa Kaanaadaatti paartiin Trudeau daandii barcuma paarlaamaa 157 injifachuurra ka jiru yoo ta'u barcuma paarlaamaa 338 keessaa sagalee irra jireessa argachuu ka dandeessisu sagalee 170 dhabanis kan haaraa hundeeffame paartii dimokiraatotaa sagalee 24 injifachuuf daandii irra bu'e waliin bulchiinsa gamtaadhaan hundeeffachuuf jiru. Kan Trudeau waliin dhimmootii daldalaaf jijjiirama qilleensaa irratti walitti bu'an pirezidaanti Doonaald Tiraamp muummicha ministeerichaan baga gammaddan jechuudhaan ergaa Tiwiitarii erganiin injifannoo duula cimaa geggeessuun argamedha. Kaanaadaan waan ta'uuf argatte jedhan oduu namaaf qabnu kana. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qulqullina bunaa eegsisuun fayyadama qonnaan bultootaa buna oomishanii fooyyessuu akkasumas sharafa alaa gaarii argachuu irratti mariin xiyyeeffate magaalaa Naqamtee keessatti torban darbe guyyaa 3 gaggeeffamee jira. Kan walga'ii kanarratti hirmaatan ittaanaa pirezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waldaalee misoomaa buna irratti hojjetaniif birrii biliyoona 15 ol kennuuf karoorfamuu dubbatan. Naakoor Malkaa gabaasa qaba. Mariin magaalaa Naqamteetti qulqullina bunaa irratti adeemsifamee ture. Marii kana irrattis fayyadamummaa qonnaan bultootaa buna oomishanii ol guddisuu fi sharafa alaa argamsiisuun haala danda'amu irratti qaamotni dhimmi ni ilaallata jedhamu hirmaatanii jiru. Yaada ka'umsaaf ta'u kan dhiyeessan hoogganaan biiroo qonnaaf qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabalee biyyattiin gabaa addunyaaf buna sadarkaa olaanaadhaan kan dhiyeessaa jirtus ta'u galiin irraa argamaa jiru garuu xiqqaadha jedhan. Godina Jimmaa aanaa Gommaa irraa kan hirmaatan obbo Aminoo Abbaa Fiixaa qonnaan bulaan buna irraa fayyadamaa akka hin taane waan godheera jedhan daldala seeraan alaa fi hojmaatni badaa giddugala gabaa Itoophiyaa irra jiru isa tokko jedhan. Qonnaan bulaan keenya gabaadhaan akka wal arguuf mootummaan namni buna hektaara 2 isaa ol qabu eeyyama baafatee gabaa biyya alaatiin akka wal argu karaa jedhuun kallattii kaamera dhaabbatee buna isaa biyya alaatiin gurgurachuu erga jalqabee ka'e booda bara 2012 immoo xalaan nu qaqqabee wayii jira. Xalaamaa jedhu nu qaqqabee ammaaf dhaabbatee jira federaala irraa waan jedhu. Inni kun immoo dhimma fayyadamummaa qonnaan bulaa keenyaa kan daangesse waan ta'eef akka biiroo qonnaaf qabeenya uumamaa Oromiyaattis kun maaliif ta'ee waan jedhu sana akka gaaffiitti kanaa qabatanu. Inni lammaffaan dhimma ammas qonnaan bulaan kan keenya immoo maasii qonnaa maasii bunaa amma sana hin qabne immoo waldaadhaan gurmaa'ee buna isaa gabaa biyya alaatti gurguratu karaa jedhuun immoo mootummaan ammas qajeelfama gadi buusee fayyadamaan taane kanarratti qonnaan bulaan keenya waldaan jaarree oomisha isaa qulqullinaan qopheeffatee bara 2011 bara 2010 irraa fayyadamuu hin dandeenye amma addaatti garuu qonnaan bulaan keenya gaaffii isaan deebinee oomisha bunaa akka gabaadhaan waliin argine godhamee jira. Qonnaan bulaa keenyaaf falli tokko akka kaa'amu waan jedhu sana. Ka'umsi rakkoo kanaa oomishaa hanga gurgurtaatti hanqina qulqullinaa mul'atu erga jedhaniin booda godinaaleen Oromiyaa lixaa haala ittiin oomishaniif gabaatti dhiyeessan sadarkaa buna isaanii ol guddisuu irratti hojjechuu qabu jechuun kan isaan dubbatan hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabalee buna sadarkaa isaa eeggate gabaatti dhiyeessuudhaaf hojjechuu qabu jedhan. Gatiin bunaa gadi bu'uu rakkoo biraa ta'uu kan dubbatan obbo Dhaabaan magaalaa Gimbii dabalatee iddoowwan bunni oomishamutti giddugala bittaa bunaa banuudhaaf yaanneerraa jedhan waan oomishtummaa bunaa dabala jedhanis akkasitti ibsanii jiru. Dhaabbii biqiltuu karaa adda addaatiin bal'inaan deemuun kilaasteraan hojjechuun inni kunis xiyyeeffannoo addaatiin akka hojjetamu gochuudha. Keessattuu biqiltuu bunaa immoo karaa callisnee otoo hin taane foolii adda addaa fayyadamuudhaan teekinooloojii misooma bunaa argachuun
itti fayyadamuun qonnaan bultoota keenya immoo bal'inaan yoggaa oomishan qonnaan bulaan keenya liqiin argatu. Buna irrattis oomisha adda addaa oomishee daldaluufis qotuufis hin argatu. Kanaaf amma qonnaan bulaan keenyas liqii akka argachuu danda'u. Buna irrattis liqeeffatee hojjechuu akka danda'u. Hojii keessa galuu akka danda'u. Kanaaf karaa kanaanis kallattiin taa'ee itti hojjetame amma inni kunis mijaa'ee jira. Karaa buna ammayyeessuu danda'uun amma bunni keenya baay'een isaa dullooma. Buna haaromfamuu qabu. Buna dulloome gamashuun xiyyeeffannoo argachuu qaba. Biyya alaatiinis dorgomaa kan deemu biyyi biraa hektaara irraa 16 oomishaa nuti 6 oomishaa dorgomaa ta'uu hin dandeenyu gatii irratti waan ta'eef xiyyeeffannee deemuu qabna karaa jedhuun qonnaan bulaan buna gamashu kunis lafa isaa lafa qaburraa 1/3 ol kan oomishoo ta'e jajjabeessituu adda addaa biqiltuus bilisa akka argatu qonnaan bulaa kan irratti hojjetu isarratti immoo dabalataan oomishaaf immoo liqii akka argatu gochuu kanas itti deemna jennee bal'inaan qabannee jirra. Bunni keenya bakkuma dhalatetti bosonuma keessatti argama. Yeroo dulloomus buna haaraan bakka hin bu'amu yookaan gosi bunaa haaraallee hin dhaabamu kan jedhan pireezidaantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hassan Yusuf mala furmaataa waan jedhan akkasitti ibsu. Oomisha isaa dabaluudha tokko wanti guddaan inni vaaraayitiirraa jalqabatu. Vaaraayittiin immoo kunuunsa dirreerraa kaasee amma stooreejii isaa dabalata. Kun gaa teekinooloojiitiin deeggaramuu qabaadha. Keessatti nunis gahee keenya hin baane akka yuunivarsiitiitti hojii jalqabnes jirra. Seentara ekseleensii wayii hundeessuu nuti jedhee yaadan akka yuunivarsiitiitti. Yeroo dargii yoo xiqqaate ganama sa'aatii lamatti ekonomii waaltaa bunnaa kan jettu sirbi tokko jirti namni awwaatu baakaatu amma jirti hin jirtu garuu itinaamsila jiraatu irratti TV irraa sagantaa qaba yeroo itti piraaktisii tokko ishee bunni keessatti hojjetamu sagantaa TV akka OBN kanarratti ekstenshinii isaa uummata sagantaa qabaachuu qaban jedhama TVs reediyoonis sirriitti giraaftiin ima jennu kana barsiisuu nuti jira piraaktikaalii. Itti aanaan pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa oomishtootnis ta'an biyyattiin bunarraa akka fayyadamtuuf waan godhamuu qaba jedhan ibsanii jiru. Qulqullinaan funaanamuu qaba. Qulqullinaan qophaa'uu qaba. Mankuusaan adda addaa iddoo adda addaatti jiru loojistikiin kanaaf barbaachisu hunda qopheessuu qaba. Cufaateetti banuu qabdu jecha. Iddoo hin jirre dafamee ijaaramuu danda'u jiraate immoo lafa qopheessanii ijaaruu qabda. Sadaffaan daldala seeraa alaa. Daldala seeraa alaa to'achuu. Liqii kana hunda finnee jara isin sodaatan sana irraa baasnee jirra. Homaa of hin birifatinaa. Amma isaanitti qabachuu hin dandeenye. Waan hojjennu sana ofii hojjenneetu karaa qabsisa. Giddugaloonni filataman jiru. Daldaltootaa fi yuuneenoota cimsanii kana keessa galchuudha. Daldaltoonni dakarraa jalqabanii walitti qaban dabalatee daldaltoonni gurguddoo yuuneenoonni keenya federeeshiniin bunaa akkaataa oomisha sana aksas godhee gabaatti itti baasu irratti xiyyeeffatanii hojjechuu irra jira. Kan misooma isaa afaan ol qabatee yuunivarsiitiin Wallaggaas, yuunivarsiitiin Jimmaas, yuunivarsiitiin Mattuus, yuunivarsiitiin Amboos, yuunivarsiitiin Harommayaas, Bulee Horaanis warri kaanis xiyyeeffatanii hojjechuu qabu qorannoo irratti. Ispeeshaalitii sila Dr. Hasan Kaasee isaan asuma yuunivarsiitii Wallaggaatti banamuu danda'a. Waldaaleen oomisha bunaa irratti bobba'an hojii bunaa kan ittiin hojjetachuu danda'aniif qulqullinaaf baay'inaan gabaa addunyaatiif akka dhiyeessaniif liqaadhaan birriin biiliyoona 15 ol qophaa'eera jechuun dubbatan. Buna rooba qofaan oomishuurraa jallisiidhaanis fayyadamuudhaaf haalli mijataa jira jechuun dubbatan. Liqaan dhala malee akka kennamuuf gaaffii dhiyaate ilaalchises haala ittiin kennamu irratti mari'atamee jiraachuu himuun sababa baankotni maallaqa qonnaan bultoota irraa walitti qabanii sooressaaf liqeessaniif mul'atu qonnaan bulaan waan qabu qabsiisee akka liqeeffatuuf karoorfameera jechuun dubbatan. Itti aanaan pireezidaantichaa. Paarkiiwwan industirii Jimmaaf Wallaggaatti ijaaraman keessatti illee gabaan bunaa akka gahee qabaatu yaadameera jechuun dubbatan. Buna uumamaa kan orgaanik jedhamee waamamu irrattis xiyyeeffannoon kennamee hojjetamuu akka qabuu fi qonnaan bultootnis oomishtummaa isaanii guddisuuf akka jabaatanii hojjetan. Itti aanaan pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dhaamanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakur Malkaa Amboorraa. Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti walakkeessa sagantaa keenyarra geenyeerra. Oromiyaa keessatti magaalaaleen gandoota duraanii lakkoofsa gandaa 010203 jedhamee maqaa baasan. Maqaa gandootaa, maqaa ollootaa hedduu maqaa Oromoon duruu baafatetti deebifachuutti jiran. Shawaa dhiyaa keessaa Amboo akkasumas Boorana keessaa Yaabello kana gochaa jiran. Soraan bulchaa magaalaa Amboo obbo Tarrafaa Badhaadhaa haasofsiisuun kan qindeesse qaba. Bulchiinsi magaalaa Amboo keessumatti eenyummaa fi aadaa ganamaa, duudhaa ganamaa magaalicha deebisuudhaaf hojii bal'aa hojjechaa jira. Gandoota kanaan dura kiristinnaa ka'anii maqaa isaanii jijjiirratee gara maqaa isaanii ganamaatti akka deebi'an bulchiinsi magaalaa murteessee jira. Ganda duwwaa tokko jedhamee waamamaa kan ture maqaan isaa ganamaaf inni sirriin hora hayeetu akka ta'e
ganda duwwaa 2 jedhanii kanaan dura maqaa kan jijjiiran yaa'ii gadaa akka turee fi gandi duwwaa 3 torban kuttaa'ee gandi duwwaa 4 sanqallee faaris gandi duwwaa 5 kisoosee iddoo liiban gandi duwwaa 6 awwaaroo qoraa jedhamanii maqaa isaanii ganamaatiin akka waamaman bulchiinsi magaalaa Amboo murteessuudhaan maqaa ganamaatti akka deebi'an godhee jira jechuudha. Qabsoon uummanni kun godhe eenyummaasaa, aadaasaa, afaansaa iddootti deebisuudhaafi kanaanis wal qabatee bulchiinsa magaalaa Amboo keessatti barjaaleen afaan Oromootiin hin barreeffamne amma afaan Oromootiin akka isaan barreeffaman hojjetamaa jira. Iddoo tokko tokkottis akka sirraan godhaa jirra jechuudha. Magaalli kun akkaataa isheen Oromoo urgaa'uu dandeessutti ijaaramaa kan jirtu daandii misoomaa irratti kan argamtu karaa nageenyaa kan filatti magaalaa jaalatamtuu fi qabsoo Oromoo giddugala turizimii akkasumas immoo giddugala turizimii duwwaa osoo hin taane giddugala dinagdee akka isheen taatu gochuudhaaf hojjetamaa kan jiru ta'uusaa kaasuudhumaati. Dansa fakkeenyaaf ganda duwwaa tokko jalatti duwwaa 2 jalatti duwwaa 3 jalatti reerii jiraachuu danda'a reer yookaan ammoo qaxana afaan Amaaraatiin kan jedhan kana sun jalatti wanni jijjiirtan faan jirti. Gandoota bulchiinsa magaalichaa jala jiran keessatti hundumti isaanii qorataniitu qorannoodhaan uummanni irratti mari'atee jaarsoliin irratti mari'atanii gara maqaa isaanii ganamaatti akka deebi'u taasifamee jira jechuudha. Ammas dhimmoonni hafan jiru. Kana gochuu wajjin wal qabatee amma sadarkaa jalqabbii irra jirra malee dhimmoonni ammallee maqaa Oromootti akka deebi'an gochuudhaaf irratti hojjechaa jirru kan jiru ta'uu isaati. Maqaa Oromummaatiin akka isaan deebi'anii waamaniif qorannoowwan adda addaa gaggeeffamaa jiru. Marii uummataatiin gabbatee qorannoodhaan deeggaramee waan hojjetamaa jiru ta'uu isaa kaasuutan. Karaa gugurdaa fa'aa daandii qaqalloo fa'aa waan dhibii maqaa itti jijjiirtan fa qabdu maqaa jabaaf jannaa itti jijjiirtan fa qabdu maqaa moggaaftanii fa qabdu. Akka waliigalaatti magaalaan Amboo daandii tokkicha qabdi. Daandii tokkicha qabdu keessa gara daandii hedduutti ceesisuudhaaf daandiin sabbataa magaalaa Amboo keessatti amma hojii jalqabnee jirra. Inni kun gara fuulduraatti qorannaa irratti hundaa'ee kan moggaafamu ta'a. Ammaaf daandii hin qabnu daandii moggaasaaf gahu waan hin qabneef sadarkaa sanatti ilaalaa hin jirru. Gara fuulduraatti garuu daandiin qabnu ilaalamee akkasumas seenaa magaalaa sanaatii fi akkaataa eenyummaa uummata Oromoo bakka bu'uu danda'uun kan ilaalamu ta'a jechuudha. Obbo Tarrafaa Badhaadhaa bulcha magaalaa Ambooti. Guddaa galateeffadhaa waan qabna immoo afaan taanaan qubee afaan Oromootiin barreessa magaala keessa barreessan taanaan qajeelfatanii barreeffachuun waan harka abbaa jiraati. Maqaa badellee taanaan abbaa barbaadateetiin argata wanni cufti harka abbaa jirti. Nagaa waaqaa keessa Obbo Tarrafaa. Isinillee guddaa galatoomaa. Magaalaan hedduulleen waan akkanaa qubee magaalaan isaanii keessa barreessan. Manneen nyaata dhugaatii irra barreessan waan abbaa barbaadataa waan ammaata immoo abbaa qajeelfata. Tan jenne gara Booranaa dabarra. Booranaan leete tamakkanaatti jiran. Biiroo Aadaaf Turizimiitii fi bulchiinsi magaalaatti wal qarqaaree waan kana hojjechuu jira. Itti gaafatamaa Biiroo Aadaaf Turizimii bulchiinsi magaalaa Yaaballoo Abbi Liibaan yoo ta'u dubbisuu jira. Abbi Liibaan guddoo si galateeffadhaa isanillee maqaa keessan maqaa lafteessanii maqaa diri keessanii maqaa reer keessanii waan hedduun jijjiiruu jirtanii dhaga'uu jirra. Maanfa jijjiirtan maaf jijjiirtan? Waajjirri Aadaa fi Turizimii qorannoo fi qo'annoo taasiseen seena magaalaa kanaa maqaa lafti kun duraan maan jedhamti amma maan jedhamti ilaallee maqaa durii kaanti jaarrota gaafannee warra bulchiinsa gandaallee waliin warra maanguddoo magaala keenyallee waliin teennee lafti kun duraan maan jedhamti har'a maan jedhamti laallee maqaan ka duraanii sun sirraa caala uummata keessatti fudhatamu qaba. Duwwaa lamaaf yookaan duwwaa tokko jedhani dhiyeessallee qabu. Aadaa fi maqaa waa waliin beekuuf laallee uummata keenyallee akkasii barbaada maqaa durii badee durii uummati jaarrota keenyatti yaamtu arda bifa kanaan deebiin jechuudha. Kanaafuu waan baate galee. Maqaa durii jaarroti abaaboo turoon durii itti yaamtu arda bifa kanaan itti deebiin jechuudha. Akka kanaan fulaagami jijjiirama. Bulchiinsi magaalaa Yaaballoo ganda lama qabna. Gandi bal'aan ka reera 11 jala qabu gandi duraan duwwaa 2 jedhan ka amma garbii Yaaballoo inni maqaa baay'ina kana. Reera 11 jala qabu jecha. Qaxana duree gara madee sirbaatti fa duraanii qaxana uletteedhaan gara gooroo biiqqaatti bifuun kanaan akkanaatti dololoola quufto badhaasa dhibaayyuu dhahee dololoolaa guddisa boobeessaadha. Koboolee garbii jedhanii akkanaatti himanii gandiiwwan lamaa gana. Gandiiwwan tokko jechaa turre amma gara Ardaayaatti jirre. Ardaayaa hunani reera gara 7 jala qaba. Gooroo rooba jedhanii boqotaraa bultoo geetoo jedhanii ulaaga nagaa kaa'anii hubicurra. Biyyi agamitti gammadde? Guddootti gammaddi. Ollaa dhibii haafeellee ollaan guddaa gargariillee maqaa dhibiillee sanii kennuu dandeenyettee jaarrotii kanaan guddoo irra gammadan nami.
Tanaafuyyuu maqaan kun eega akkanaan jijjiirame galmee irralleetti waan barreeffam cuuf irralleetti biiroolee mootummaa irralleetti akkuma kanaan qajeela deemaaf. Waan isa cufa jijjiiranii chaappaa jalqabanii tappeellaa waajjira sun ibsuu jalqabanii maqaa itti fayyadaman maqaa tuyyuu fakkeenyaaf bajaajii duraan seen lamaan ijeetti faan cufaa dololoola jedhanii waraqatuma maxxansanii jira. Isiillee akkasuma ayyaamtillee maqaan arma jalqabee maqaan dura kaanee akka fudhatame hin qabne gar chaappallee akka uummata beeksisanii namni maqaa duraan gandi duwwaa tokko yookaan gandi duwwaa lama jedhu akka dhaqee gandaatti waraqaa eenyummaaf iyyuu hin jijjiirata. Amma jijjiirachaa jiran agammaatti. Barreeffamni keessa barreessan waan akkana qaqqajeelfachuuf wanni isinitti jirtan faan jirti. Waan kana guddoo hojjechuu jirra nu amma barreeffama warri waldaa barreessitutti haga fulateen dhufee chaappaa waajjira seenatti maqaan sun sirrii jedhanii chaappaa seenaan dhoofnee kenniniifitti akkanumatti lafa ka'ee faduulii namni tokkollee hin barreeffatu. Kanaafuu waan sun cufa qubee qarda gongoraan barraa'ellee cufa tappeellallee taanaan gara tappeella 100 horii cufa kaafnee jirra akka bulchiinsa magaala seenatti waggaa kana dongorinu. Kanaafuu wanni dogongor qaba cuftinu magaala keessatti barreeffamii akkas jette yaa'aa bal'oo jedhanii maqaa xiqqoo gargar gurgurtan sun cuftinu sirraa'u jira. Sirreessuuf gammallee yaa'u jirra namni magaala keessatti bobba'anii ogeeyyii afaanillee hin qabna warra kun magaala keessatti bobba'ee qubee dogongor qabcufaa akka namni sirreeffatu hubannoo karaa adda addaatiin kennaa jiranii amma immoo sirreeffachuu baate gara adabbiilleetti deebisanii akkanaan namni cuftinuu sirreeffachuu itti yaa'u jira. Abdii Banguddoo si galateeffadhaa nagaa waaqa keessa. Waraabula. Taardaa sanumaan soraa lafee nagaan bulu. Sagantaa keenya hafeetti ceenu. Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laatu. Gootawwan jiraachuu kennaa har'aatiif kaleessa bu'uura ta'an jedhan kantiibaan magaalaa Asallaa. Magaalaa Asallaa jala bultii Irreechaa Malkaadooshaatti daandilee magaalattii seenaa fi gootota Oromoo moggaastee jirti. Muktaar Jamaal gabaasa qaba. Irreechi Malkaadooshaa godina Arsii magaalaa Asallaa waggoottan darban keessa seenaa deebisaniitiin dhaabuudhaaf yaaliin taasifamullee bu'aa bahii danqaa hedduutu ture osoo hin milkaa'in hafeedhaan dubbatame. Bara kana irreechi Malkaadooshaa namoonni kumaa kitilaan itti bahaniitiin waaqa isaaniitiif galata galchaniitiin jiru. Irreechi Malkaadooshaa magaalaa Asallaa godina Arsiititti qophaa'e kana jala bultii irraa kaaseetiin ture sagantaalee miidhagaa garaagaraatiin kan hawwate. Isa kana keessaa adda dureedhaan guyyaa sanbata xiqqaa kan raawwataatiin ture seenaa magaalaa Asallaa deebi'aniitiin haaromsuu oromoomsuu fi eenyummaa isii gootottan isiitiin faayuu mata dureen jedhame moggaasni addabaabaayii fi daandilee magaalattii moggaasuu raawwateetiin jira. Daandileen 13 maqaa gootota oromootii fi qabiyyeelee seena qabeessa ta'een moggaafamaniitiin jiru. Daandii Sikkoo Mandoo, daandii Leenjisoo Diigaa, daandii Koloneel Aliyyii Cirrii, daandii Ahmad Mohammed, daandii Aanolee, daandii Jaalnadhii Gammadaa, daandii Qeerroo Nageessoo, daandii Qeerroo, daandii Hajaa Damsaaddoo, daandii Jaalguutamaa Hawaas, daandii Jawaar Mohammed, daandii Jeneraal Taaddasaa Birruu fi daandiin Abbaa Gadaa hin seenee hullufee magaalaa Asallaa keessatti kan moggaafame yoo ta'u, daandiilee kanniiniin dabalatatti addabaabaayii 2. Addabaabaayii Siinqee fi addabaabayiin Abbaa Gadaa magaalaa Asallaa keessatti moggaafameetiin jira. Sirna kanarratti kan argaman kantiibaan bulchiinsa magaalaa Asallaa obbo Huseen Qaasim gootonnii fi hayyoonni maqaan isaanii daandii magaalaa Asallaatiin mogga'e kuni kanneen oromummaadhaaf aarsaa guddaa kaffalan har'a as gahuu kennaafillee bu'uuraa fi iccitiidha jechuudhaan haasaa taasisaniitiin jiru. Jaalleewwan har'a magaala keenya keessatti maqaa isaaniitiin daandii moggaasne kun guyyaa ifaa har'a argine kana nutti agarsiisuudhaaf gatii kaffalaniiru. Har'i keenya kalee keenya keessa ture. Kalee keenya warri gatii kaffale har'i keenya akkanatti fuufi nus gurmoofne bareenne walutuufne sonaa fi duudhaa hawaasa keenyaa isa ormi kaleessa irratti leellisee awwaaluuf geerraraa ture mataa isaa ol qabnee eenyummaa keenya kan itti lallabnu waan ta'eef. Kanneen daandiileen kunniin maqaa isaaniitiin mogga'eetiin qaamaan sagantaa kanarratti argaman keessaa daayireektarri olaanaan OMN fi xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammed nama tokko. Jawaar Mohammed kanaan durallee Oromoon waggoottan dheeraa akaakayyuu fi abaabayyuu irraa kaasee sirna irratti malee saba irratti qabsaa'aa hin turre jedhan. Yeroo qabsoo jeneraal Waaqoo guutuu fa'aa irraa kaaseetiin hanga jaalgalaasaa dilbootti
darbeellee yeroo qabsoo qeerrootitti sirna malee oromoon maqaa sabaa tuqeetiniin hin beeku jedhan haala kanaan seenaa deebisaniitiniin ijaaruun ammoo waan murteessaa ta'uu Jawaar Mohammad kaaseetiniin jira. Magaalaa tana abbaa biyyaatiin abbaa dhugaatiin abbaa haqaatiin moggaaftanii irreecha yeroo dheeraadhaaf hafe immoo malkaa keessanitti gaara keessanitti dachii teessanitti kabajuuf nu affeeruu keessaniif baga kanaan isin ga'ee baga isin injifattanii isin jaa. Namni gama biraa sirna kanarratti argaman lubi Balaay Mokonnin seenaa haaromsuun oromummaa deebisaniitiniin gadhaabuun haala kanaan jechuudhaan taatee magaalaa Asallaatti ta'e jajanii jiru. Asitti wanti hojjetan wanta guddaadha. Magaalonni hundumtuu kanarraa barachuu qabna. Siyaasni nuu galte amma kinoo kanan jedheefi iyyuu miti rasaasa tokkosuusii miti rukutuus hin barbaachisu. Seenaadhaan jijjiiruu jechuun kan akkanatti hojjechuudha walirraa barachuu qabna. Magaalli Asallaa sanbata xiqqaa kanaan ooltee dilbata ganama irreechaan ol kaate. Irreecha malkaa dooshaa bu'aa bahii qabsoo jabaa booda hawaasni wal qixxaateetiniin haala kanaan kabaje kana abbootiin malkaa jaarsolee fi manguddoonni eebbifataniitiniin haala kanaan banan. Rabbiin kasii kenne ammallee sii haa bal'isu tokkummaa kee irreecha rabbi takka sii haa godhuufi sii kenne amma qorti afaan lama wal fuutiifi sii kenne qorti jilba hambaa fuudhi yoo jilba fuudhe jilba sii fakkata yoo san hamba sii folcha fuudhi jilba hambaa qorti lamaan. Jilba doo ishaa malkaa doo ishaa irreeffannaa dhaa kasikkoo mandoo kabajaalee bullaallaa kadeebee arsiisatiini kautaa waayyuu jilba kana fuunaa na to'achis. Keessumoota gama biraa sirna irreechaa kanarratti argaman keessaa gameessi hogganni qabsoo ummata Oromoo obbo Galaasaa Dilboo nama tokko. Obbo Galaasaa Dilboo yeroo qabsoo yeroo dheeraa keessatti naannoo kana heddumminaan keessa deeme baddaa fi gammoojjii isii marsullee magaalota kanneen haala kanaan argee hin beeku ture jedhan. Oromoon kaabaa kibbaa qabsoo jabaa fi hadhaawaa taasisuu isaallee obbo Galaasaa yaadachiisanii jiru. Magaalaa kanallee qaamaan jiraadhee arguu baadhu waggoota dheeraa hedduudhaa fi gammoojjii keessan ture jechaadha. Godinni kun gabrummaa yoo ta'e gabrummaa hadhaawaa arge. Qabsoo yoo ta'e qabsoo hadhaawaa godhe. Dararaa yoo ta'e mootummoota wal duraa duubaan ka'an jalatti dararaa guddaa arge. Kanaan dura warri tuffatan warri homaan taran jedhan har'a jecha isaanii of duuba deebi'anii yoo ilaalan waan hedduu itti gaddus itti aarus itti qabu. Sagantaa irreechaa malkaa dooshaa Asallaatti kabajame kana irratti saboonni sablammoonnii fi uummattoonni gama gamaallee dhufaniitiniin jiru. Saboota haala ho'aadhaan baay'ataniitiniin irreecha malkaa dooshaa irratti hirmaatan keessaa sabni Sidaamaa heddumminaan lakkaa'ama. Abbootiin gadaa Arsii saba Sidaamaa sirna kana kabajeetiniin asitti argameefillee kennaa kennaniitiniin jiru. Abbaa gadaa Sikkoo Mandoo Aliyyi Suruur Sidaamni obboleessa kennaa nutis waan keessummaa galfannuun kana isinii kennineetiniin jirra jechuun kennaa manguddoota Sidaamaatiif qophaa'e laatanii jiru. Arsiin namni keessummaan kabajaa takka keessanii wayitatti dhuftu maal qal'oo fi maal bal'oon bulchiti. Maal qal'oo re'eedha. Maal bal'oo korma. Arsiin sadii nama bulchuu beeyti. Biyya teessan dhuftan baga nagaan nuu dhuftan nu waliin dhalanne namuu addaan rukutuu hin danda'u barnoota cita malee dhaloonni hin citu. Cambalaalaa teessanillee dhaynee isin bira turre arginee jirra kormillee jira isinii qallaa keessummaa kabajaatii nurraa fudhadhaa itti bulaa. Manguddoonni Sidaamaallee hawaasni Oromoo fi hawaasni Sidaamaa yeroo hamaa fi gaariitti rakkoo fi qananiillee hundaa waliin dabarsee kennaa isin nuu kennitan kanallee galataan fudhanne isinis gaafa nu bira dhuftan kennaa shaappeetaa isinii qopheessina jechuudhaan waadaa galaniitiin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaarraa. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,660 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,610 fi 11,720 irratti wixataa hamma jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsuu asirratti raawwata. Qophii boruutii walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatti itti fufu.